Independence. More than 200,000 people can fit in. lakkoofsi masjiidota akka addunyaatti miliyoona 385 caaleetti muslimtoonni 500 masjiida tokkotti yoo qoodaman walgayuu ni danda'u. Fakkeenyaaf biyya Induneesiyaa tan heddummina muslimtootaatiin nama miliyoonni 209 qabaattu sadarkaa tokkoffaa irra jirtu keessa masjiida 800 jira. Biyya Hindiyaa tan muslimtoonni miliyoona 176 keessa jiraatuun sadarkaa lammaffaa irra jirtu masjiida 300 keessa jira. Paakistaan tan muslimni miliyoonni 167 keessa jira masjiida 120 keessa jira. Bangladesh tan muslimtoonni miliyoona 134 keessa jiraatuun afraffaa irra jirtu masjiida 250 keessa jira. Biyya Masri tan muslimtoonni miliyoonni 77 keessa jiraatuun sadarkaa jahaffaa irra jirtu masjiida 108 keessa jira. Saudi Arabiyaa keessa masjiida 94 Turkiyaa tan muslimtoonni miliyoona 71 keessa jiraatuudhaan sadarkaa 8ffaa irra jirtu masjiida 82 keessa jira. Morokoo tan muslimtoonni miliyoona 32 keessa jiran masjiida 41 jira. Biyya Chaayinaa keessa masjiida 39 jira. Garuu masjiidni 25 kutaa Sanjaan jedhamtu qofa keessa jira. Qorannoo kan wiirtuu diinagdee Islaamaa tan duubatu bara 2019tti gaggeesse. Barreessaan Sheekh Jamal Aliyyi Abdullah.